boy walinu rursina. Gadide mudaleti ya fakata daleti ya dane metati ya berbade jole daleti ya jole didikoti ya jole daleti sidete gulmadu sidete boranti sidete kayumagu sidete jole daleti ya jole didikoti ya jole daleti sidete gulmadu sidete kayumagu sidete boranti sidete kayumagu jole daleti ya jole didikoti ya jole daleti sidete sana tude me totolcha jole daleti ya jole didikoti ya jole gurgudda jole jole Rakeeffataniif guddaa galatu. Ani maqaan koo Munirraa Lataan jedhama. Ani bara 1900 manni barumsaan koo Mul'ataa bakka Damee Burqalalaa kanan seenuudhees walaloo mata duree walaloo koo gaanii dandeessa. Kaayyoo fi galma gonkumaadhaan walaalin abolfa bolte tazaaf madaalin of tuulman of ta'e lafa of hin cufatin tazaaf hin tuffatin ati of taate seef hin jorgatin ati of taate seef hin jorgatin akkas yoo deemte eessa yuunii keessa bakka bulungee gaanii dandeessa. Wanna rakeeffataniif guddaa galatoomaa. Dur jedhan. Ayyee. Saree. Harree fi waraabessa turan. Eeyyeni ka harree fi sareen mana keessa nama wajjin jiraatti turte.
keessa bosona guddaa tokko keessa geesse. Gaafa geessu akkuma laale argitan kana marga lalisaa magariisa kan ta'e bosona keessa bosonnis magariisa marga dhedheeraa argatte. Yaa saruu koyi anillee waaqni siinsi haa gargaaru anillee waan nyaadhu argadheera jette margashii nyaatte sareen immoo yeroo sana dhokatte ciisaa turte. Toleen jettanii? Achi booda oduma nyaattu garaashii quufee amma sinuma dheedde gaafa quuftu maal gooti isa sareen gorsite sana irraanfatteet faanaan qabdu ati iyyitee bineensa nu nyaachiftaa jetteeni turte sareeni akkasumatti jetteeti ina iyyite ina laattee jechuudha. Toleen jettan ijoollee gaafa laaktu waraabessi garanaa dhagaye ammasitti daddabarte lakki harruusi nyaataa lakki nu nyaataa inni iyyin jennaan oma rakkoon qabu jetteen ammas jettee ina laatte. Yoo kana waraabessi dhaggeeffate garanaa garas laalee iddoo harreen jirtu tana yeroo dhaqu harreen kee quufte utaalte laal goodarra utaalte amma salaa kudha odoo jettu eenyuti jedheen eenyuti gaafa jedhuuni akka gurra ishii akkana goote laatte waraabessi akkanumatti dhufee waraabessi qeensa isaatiin boccoore garaashii keessa gadi guure yeroo akkana laalu sareen akka waan raftee akkanatti asii olee laalaa jirti. Achumaan atoo warra kami jennaan eessa baateetoo jennaan lakki ani asuman jiraadhaa jetteen sareen. Toleen jettanii? Achi booda kaa ijoollee koo warri mana jirtanis sirriitti siniif ifaa jira jedhee tana yaada oduun kiyya. Achi booda saree ofitti waamee kottu gaafa jedhuun jettee. Toleen jettanii? Achi booda kan gochuudha jedhan jettee iyyinaan ati immoo boru ciree keenya taataa jedhanii akkanatti nyaatanii jedhama. Tole kaa ijoollee oduu durii kiyya kanarraa mee maal barattu? Mee natti himee? Gorsa namaa dhaga'uu dhiisuu. Yes, ijoollee warri mana jirtanis ergamuu dhiisuun wanta adda addaa mari'atanii kophaatti mari'atanii maatii harkaa ba'uun balaadhaaf nama saaxila waan ta'eefuuf ijoolleen sirriitti of eeggachuu qabdu kan jedhu dabarsa. Kan biraa jira? Kan biraa kan dabarsa? Gorsa namaa dhaga'uu fi iddoo namni deemu wajjin deemuu dhiisuu. Tole gorsa namni adda addaa nama gorse qabatanii namni tokko yoo shankooran siibita jedhe siibita kotta siin gorraa yoo jedhe wajjin deemuu dhiisuu iddoo balaa qaburraa sirriitti of eeguu kana dabarsaa mitiire? Aamilee naan kennitaniire ijoollee. Warra manaatiif aamilee kennaafika. Ayyee galatooma ijoollee kooyi ulfaadhaan sirriitti guguddadhaayi sinillee jabaattanii mana keessanitti maatii keessanii ergamuu maatii keessan kabajuu malee isa
qabdu tole? Tole. Hayyee. Leelloo. Barnoota. Barnoota. Ammas barnoota. Kana ta'uu qaba. Kaayyoon Oromoota. Barnoota. Barnoota. Ammas barnoota. Kana ta'uu qaba. Kaayyoon Oromoota. Baay'ee namatti tola. Eeyyee kana ta'uu qaba. Kaayyoon Oromootaa jedha. Hundinuu barnoota isaa barate sirriitti sadarkaadhaan erga guddatee booda biyya kanallee guddise biyya bareedduu kana nu kunuunse nu jiraachisuu danda'a jechuudha. Egaa barnoonni bu'uura waan hundaati waan ta'eef ijoolleen akka kanatti qophii isiniif dhiyeessaa turan egaa mana barnootaa keessatti barachaa gara waan baratanirraa kan isiniif dhiyeessanidha jechuudha. Kanaaf isin warri qormaatan xumurree sirriitti qayyabadhaa. Warri qormaata xumurtan immoo ganna kana immoo sirriitti gaa barumsa dabalataa barachuu qabni leello. Eeyyeen kana malees immoo ganni kun xiixee dhufeera ganni waan ta'eef kanaafuu sirriitti of eeggannoowwan ganna gochuu qaban. Sirriitti of eeggatanii galaana adda addaa lagnii adda addaa guutuu danda'a. Warri mana ooltan immoo elektiriikiin mana keessa jira. Ibsaa adda addaa tuttuquu dhiisudha. Wantoota kanaan wal qabatu hundarraa of eeggannoodhaan itti fuftanii ta'u. Bara gara immoo warri kaan mana barumsaa keessanitti jaalalaan kabajaan dhufuu qabdu hin jedhu. Egaa qophii leelloo irraa baay'ee gaarii ture. Barattoonni qophii gaggaarii nu dhiyeessan egaa sagantaa kana hangammachuun isaa keetii ogeettiin kaameeraa keenya Lamnash Geetaachoo konkolaachisaan keenya Awwal Abbaa Machaa akkasumas ogeessota istuudiyoo keenya mara leelloo keenya faana taanee isin faana turre leelloo ijoollee agarra nuudhaaf. Nagaatti nu ta'a iddoo biraatti yeroo biraa waan biraa isinii qopheessina. Nagaan nu turaa jedha. Ijoollee nagaatti jedhani. Nagaatti. Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu